Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa egaa galgala yeroo hundumaa sa'aatii kanatti oduu qabatee dhiyaata. Ammas oduu wajjiniin ani Tafariidha. Ammas oduu isinitti himuun dhufee egaa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa ammaa gara oduu keenyatti deemnaa. Egaa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanii abdii godhachaa gara oduu keenyatti deemna. Oduu keenya otoo isinitti hin himin duraa ispoonsara keenya isinitti himnaa. Ispoonsarri keenya African Light Book and Coffee Shopidha. African Light Book and Coffee Shop inni Minnesota St. Paulitti argama. Hojiin keenya egaa kitaaba gurguruudha. Kitaaba garaagaraa qabna. Kitaaba bebbeekamaa qabna. Kitaaba keenya akka nurraa bittan asumaan isin gaafannaa. Kitaaba baay'ee gaarii, kitaaba baay'ee jaalattanidha kan nuti qabnu. Kitaabota kanaa yeroo kamittiyyuu nu biraa argachuu ni dandeessu. Yeroo barbaaddanitti akka barbaaddanitti argachuu dandeessu. Kitaabota baay'ee jaalatamanidha kan nuti qabnu. Kitaaba amantaa, kitaaba ijoollee, kitaaba hundumaayyuu, kitaaba nama gurguddaa, kitaaba ijoollee, kitaaba amantii, kitaaba barumsaa in argattu. Kitaaba kana egaa yeroo barbaaddanitti iddoo barbaaddanitti argachuu dandeessu. Kanaafi yeroo barbaaddanitti egaa hundumtuyyuu keessanii isiniif qopheessinee jirraa. Waan tokko waan yaaddoftan hin qabdanii isin kitaaba yoo barbaaddanii kitaaba kanan barbaadan jechuu qofa kan isinirraa eegamu. Kanan barbaada gaafa jettanii kan barbaadan isinii dhiyeessuu dandeenya. Bifa barbaadaniin isinii dhiyeessuu dandeenya. Kanaafi amma kitaaba keenya yeroo barbaadanitti egaa dhuftanis bituu dandeessu. Teessoo keenya akkasumas onlaayinii ajajachuu dandeessu. Bunas qabnaa. Bunni keenya Odaa Coffee buna baay'ee jaalatamaa fi filatamaa, buna Jimmaa, buna Gujii, buna Arsii, buna Harargeeti kan nuti qabnu. Buna baay'ee jaalatamaa filatamaa qabna. Buna kanas egaa akka ajajattan asumaan isin affeerraa. Bunni keenya buna baay'ee addaati. Buna baay'ee jaalattanidha. Itti bohaartanidha. Buna keenya dheedhii, akaamaa, daakamaa, poodii fi instaantii akkasitti qopheessinee jirra. Kanaaf kan barbaaddanii akka barbaaddanitti ajajachuu dandeessu. Seenee akaayii qabna. Akaayii boqojjii qabna. Akaayii baay'ee jaalatamaa fi filatamaadha. Akaayii jaalatamaa filatamaa kana akka isin asumaan akka bittanii yookiin akka asumaan egaa qacam gootanii qorsoo kanaa qorsoo itti gammaddanidha. Qorsoo baay'ee jaalattanidha. Qorsoo boqojjiitii, garbuu, baddaa, arsiitii dhufeedha. Kuni qabeenya Oromiyaati. Kanas akka asumaan dhandhamtan isin affeerraa. Kanumaan egaa gara oduu keenyatti deemnaa. Oduun keenya har'aa kan eegallu akkuma durii waraana kaabatiin kan eegallu. Waraana kaabaatti maal akka ta'e waraana kaabaatti maal akka ta'edha kan isin gaafannu. Waraanni kaabaa kun ammallee akkuma itti fufetti jira. Waraanni kun ammallee homaa hiikoo hin arganne, yeroo dhiyoottis hiikoo waan argatu hin fakkaatu. Waraanichi ammallee akkuma duriitti jira. Akkuma duriitti babal'achaa jira. Amma har'a karaa dhiyaatiin xinnoo waan tasgabbaa'e fakkaata. Har'a karaa dhiyaatiin
baay'ee agasii miti haga jedhamu yookiin akka yaadame ta'aa hin jiru karaa dhiyaatiin yeroodhaaf karaa saniin dhaabanii karaa bahaatiin waraanni kan gaggeeffamaa jiru har'a kanaanii gara raayyaa gara qobbootti gadi dhiyaatan jedhanii jiru gara qobbootti gadi dhiyaatanii zoobil kan jedhamu qabatanii jiru jedhama zoobil qabatanii egaa zoobilirraa gara babal'achaa akka jiranidha gara wallootti gara walloo kaabatti babal'achaa akka jiranidha kan dhagahame kuni maaliif akka ta'e haga ammaa ifa hin taane duraan kana gadhiisanii ba'anii amma immoo deebisanii kana qabachuun kuni maaliif akka ta'e namni beeke hin jiru maaliif akka kana godhanis hin beekamne haga ammaa garuu haala amma jiru kanaan kan fakkaachaa jiru waraanichi ammallee akka waraanni kun ammallee formaata kan argatinii fi dafee formaata argachuu baannan ammallee waraanichi dhaabachuu akka hin dandeenye fi waraanichi babal'achuu akka danda'udha kan nutti agarsiisu tarii amma yoo waraana kana immediately ammatti dhaabuu baatanii amma yeroo waraanicha dhaaban yeroon ta'anii ammaanichi mari'atan yeroo kanaadha gurra waraanaa sana duuchatanii yeroo lakki nu ga'ee jira walajjeesnes wal waraannes arginee jirra waan hundumaayyuu arginee jirra kana caala darbuu hin qabnu jedhanii yeroon kakatanii walii dhiisanii achiin booda gara fuulduraatti deeman yeroo kana sana ta'uu baannan yoomiyyuu biyyattiin sun nageenya argachuu hin dandeessu dhuguma qaamni biraa kan qaamni waan kana hin barbaanne jira araara kana kan hin barbaanne jira araara kana hin barbaadanii garuu dubbiin kun akkamitti akka xumuramu wanti isaan beekan hin jiru yookiin immoo wanti isaan kaan hin jiru yeroo hunda waraanicha akka itti fufu barbaadu fakkeenyaaf liitonni amaaraa kan isaan jedhanii waraanicha akka malee akka itti fufu barbaadu mootummaan loltuus haa ta'uu nama hanga fixee achiin booda Tigraay keessa galee Tigraayitti nama ficcisiisee achiin booda tarii akka balleessuudha kan isaan barbaadanii kuni garuu formaata ta'uu hin danda'u maaliif kana dura arganii jiru akka formaata hin taane Tigraay keessa galanii cabanii caccabanii kan isaan ba'anii kanaafi bakka caccabanii ba'an kana keessatti ammas deebi'anii galuunii inumaayyuu kan itti cabee okkolu sunuyyuu caalaa akka wareegamu gochuudhaa fi caalaa akka caccabu gochuudhaa fi kanaafi gara tokkoon kan isaan abdatanii amma olaantummaa arganne kan jedhanii dirooniin galte saniini dirooniinis wanti addaa wanti jijjiirin jiru warri Tigraay otoo dirooniin isaan rakkisa ta'e loltuu isaanii gara dhihaatti geessuu ni danda'u. Fakkeenyaaf dirooniin akkuma isiniin jenne naannoo kiiloomeetira 200-300 akkas yoo deemtedha kan Chaayinaa kuniyyuu sanaan ala kan Turkii 200dha beekamaadha. Kanaafiyyuu baharraa Bishoofturraa hangi ishiin deemtu jira. Hangi ishiin hin deemne jira. Kanaafiyyuu yoo karaa main streetii kana yookiin immoo karaa guddaa karaa asiin karaa bahaa kanaanillee yoo miite supply chain isaanii yoo attaaggoote gara bahaa gara dhiyaatti move gochuu ni danda'u humna isaanii kanaafiyyuu hamma humna isaanii hamma tokko gara dhiyaatti gara bahar daaretti gara gondaritti akka deeman godhanii achirraanii darraa galuudhaaf kiiloomeetira 20 isaan hafee darraa erga galaniin booda karaan sunii Oromiyaa galan jechuudha. Oromiyaa galanii jennaan seenanii jijjiirama. Kanaaf hamma tokko humna olaantummaa militarii hin fakkaatu Abiyyi kan ittiin mo'ate. Inni gara tokkoon waan gumaacha qaba malee isa dhumaa miti. Kanaaf Ameerikaa dhumti dirqisiistee duubatti deebisuu sanaadha inni
inni guddaanii faaktarii guddaa kan jechuu dandeenyu kan gumaacha guddaa jechuu dandeenyu yeroo kana godhan egaa erga Ameerikaan dirqisiistee duubatti deebistee amma deebitee Ameerikaanii Abiyyi Tigraay keessa galee callistee ni ilaalti jedhamee in ilaalamu. No fly zoonii naannoo sanitti labsitee jennaan achiin booda waraanni kun dhaabachuu qabaa jettee waraana kana international peacekeeperiin galuu qabaa, neetoon keessa galuu qabaa, siviiliyaanii protect gochuu qabu waan baay'ee gochuun ni danda'ama. Kanaaf Abiyyitti ifatti himame. Warra kana akkamitti akka hubachiisuu danda'u hin beeknu garuu warra kana hubachiisuun barbaachisaadha. Haalli jiru waraana fi mijataa miti. Haalli jiru dinagdeen biyyattii waraana baachuu hin danda'u. Kana yeroo meeqa yeroo kumaatama jennee jira. Kanaafi kanarraa kan ka'e amma waraanichitti fufuu hin danda'u. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamanii amma araara buusuu baannaan waraanichi waan dhaabatu miti ammallee. Amma akka mul'achaa jirutti ammas waraanni xinnaatu malee akka durii sana tarii kutaa waraanatiin walitti bobbaasuun hin jiru malee waraanni akka malee deemaa jira. Waraanni kun Tigraay qofatti otoo hin ta'in naannoo Amaaraa qofatti otoo hin ta'in naannoo Oromiyaa keessattis akkasumatti deemaa jira. Kanaafi hundumaafiyyuu fala barbaadna jennaan amma hatattamaanii gara paarlaamaa waamanii paarlaamaa saniini waamicha gochuudha. Achiin booda jara lamaan diiliist godhanii achiin booda erga shororkeessummaa keessaa baasaniin booda marii wajjin jalqabuudha. Achi formaata walii barbaaduudha waliin egaa'ii. Kanuma gara biraatiin har'aa dirooniin haleellaa geggeessitee jirti. Dirooniin naannoo Tigraayitti haleellaa geggeessitee jirti. Haala kanaanii namni 56 ajjeefamee jira. Namni 56 kan ajjeefame kun namni hedduun baqattoota jedhanii jiru. Baqattoota naannoo dhiya Tigraay irraa baqatanii gara Shireetti deemanidha. Isaan irratti kan haleellaan geggeeffame namni 42 ol madaa'e jedhanii jiru. Kun egaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kunis mallattoodhuma waraanna mallee akka hin dhaabatinidha. Mallattoodhuma waraanni geggeeffamaa akka jirudha. Kanaaf kun akkasitti itti fufee jennaan mallattoon araaraa wanti jedhamu hin jiru. Kun akkasumatti itti adeema. Kanumaan gara oduu itti aanutti deemna. Oduu itti aanuun oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin Jawaarii fi hidhamtoonni siyaasaa biroo marii biyyoolessaaf akka hiikaman akka marii biyyoolessaa akka hirmaatanii fi gadi dhiisne jedha Geediyoon. Egaa Geediyoon kana duraa isaayyuu kan dubbii xaxaa ture. Isaayyuu dubbii kuni kan tasuma akka hin hiikanne gochaa ture. Kana jedhee sana jedhee akka abbaa alangaatti ifa egaa amma tokko haala dheengaddaa Abiyyi dubbachaa jiru kanaan Abiyyi kallattiin Geediyoonitti dubbachaa ture. Geediyooniin ministeerratti gaggeessitu ministeera abbaa alangaa jedhamu haqa takka kan hin beeknedha. Walumaa galatti egaa hundumaa Geediyoon arrabsee jira. Hoogganaa poolisii arrabsee jira. Kan hoogganaa poolisii durumaayyuu walitti bu'anii jiru. Dammallaashanii kanaaf walitti dhiyeenyi isaanii baay'ee laafadha amma sadarkaa wal dubbisuu dhiisuu bira ga'aniiru. Sanaan alaa namni itti dubbate Maazaa Shannaafiiti. Maazaanis sagalee dhokfatteerti. Waan ta'aa jiru kanatti gammachuu waan qabduun fakkaatu mana murtiiti. Kanaaf hundumaa qaama haqaa jedhamu kanaani maalitu isin gootanidha. Bakka baay'eetti namni calliseeti kan inni qabamaa jiru. Namni calliseeti kan hidhamaa jiru jedhee jira. Egaa namni calliseeti kan hidhamaa jiru, namni calliseeti kan walitti qabamaa jiru jedheeti. Achiin booda Geediyooniinis wanta gochaa jirtu sirrii miti. Ministeerri
ministeera abbaan alangaa kuni wanti inni geggeessaa jiru wanti inni gochaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Maal jechuudha nama waggaa 70 waggaa 80 nama dhibee garaagaraa qabu mana hidhaatti aguruuni akkasumas nama keessaa filatanii nama qabeenya qaba jedhanii ati kanaadha jedhanii callisanii hidhuun kuni maal jechuudha. Kuni achi irraa nyaachuudha malee malaammaltummaadhaaf malee wanta biraatiif miti namoota kana hidhanii achiin booda qarshii agasii fideedhanii sana godhuu jedhee dubbateera. Egaa kana jechuun Geediyoon gara tokkoon hojii kee hojjechaa jirtu jechuudha kallattiin itti muudha. Kanarraan kan rifatee sanaan alas amma jeequmsaa warri iliitiin Amaaraa kun uumaa jiru kana tasgabbeessuudhaaf jecha Geediyoon har'aa gaafiif deebii kennee jira miidiyaa biyyattii wajjin. Gaafiif deebii kenne saniin waan haaraan jenne waanuma kaleessa nuti himne inni har'a deebi'ee mirkaneessee kaleessa wanti isinitti himne duraan dursee egaa Abiyyi dogoggoree iddoo kanatti Abiyyi dogoggorsiisanii Abiyyi xalayaa isaa kaleessa isinitti himnee turre xalayaan isaa xalayaan dhiifama gooneefi jedha. Dhiifama barri kan dhiifamaati barri kan maaliti barri kanaadha barri sanaadha jechaa ture. Kanaaf dhiifama gooneefi jedhee dhiifama gooneef jedhee dhiifamni suni dhiifamaa miti dhiifamni godhame hin jiru jennee kaleessa dhiyeessine dhiifamni godhame hin jiru. Dhiifamni kan godhamu yoo manni murtii murteessedha. Manni murtii murteessee manni murtii abaluu badii akkasii geggeesseera jedhee achiin booda qaamni keessattuyyuu warri seera baasaa kuni mana mariitii dhiifama godhamuufii qaba jedhamee dhiifamni suni mana marii sanaa bahee achiin booda kan murteessu yookiin immoo dhiifama sana walumaa galatti kan godhu pirezidaantii biyyattiiti qaama hojii raawwachiisaa sanitti dhiyaatee sana godhama. Sanaa miti kan godhame amma walumaa galatti himannaatu cite. Maaliif himannaan kuni himannaan cituu ni danda'a dhugaadha. Tarii seenaa keessatti Baqqalaa fi Iskindir nama duraa ta'uu danda'u kan himannaan yeroo lama himannaan irraa cite jechuudha. Himannaan isaanii citee otoo murtaa'in kanaaf. Kanaaf himannaan kun citee kanaaf himannaa kanaan itti ammaanichi himannaa tokkoyyuu hin qabanii innoosantiidha jechuudha. Qulqulluudha jechuudha. Yakka raawwatan tokkoyyuu hin qabanii hin jiru jechuudha. Kanaaf rakka inni kun egaa yoo isaan himachuu danda'an yakka malee nu himatan jedhanii warra isaan hiisisuu ni danda'u. Inni suni walumaa gala ta'ee akka jirutti ta'ee walumaa galatti kan Geediyoon jedhe har'aa kanarraa kan ka'e himannaan isaanii cite. Himannaan kun immoo kan cite isaan gaggeessitoota dhaaba siyaasaa waan ta'aniifi gaggeessitoonni dhaaba siyaasaa kun immoo namoonni hedduun isaan waan hordofaniif jedhe. Egaa Iskindir namni hordof hin jiru. Iskindir dogoggoraan nama hidhameedha. Jawaar fa'aa gaafa hidhanii xinnoo Oromoo qofaa miti Amaarasiidha jechuudhaaf kan fayyadamanidha malee dogoggoraan nama hidhameedha malee waan biraa miti. Jawaar fa'aa beekatiif hidhamanii isaan balleessaa qabaatanii otoo hin ta'in beekatiif kan isaan himatamanii. Kanaaf kuni isaan deeggartoota dhuguma Jawaar deeggartoota hedduu qaba. Deeggartoota hedduu fakkeenyaaf yoo laallee jennee deeggartootumarraa Jawaar gaafa bahu magaala Oromiyaa keessa iddoo meeqatti akka namni bahee gammachuu isaa ibsachaa turee fi gaafa Iskindir bahu maal akka godhamee kanumarraa ilaaluun ni danda'ama. Jawaar gaafa manatti galu akkamitti akka galee fi Iskindir akka galu yoo galu maaltu akka godhee kanumarraa ilaaluun ni danda'ama. Kanaaf dhuguma kan Jawaarii fi kan Iskindir walitti dhufanii akkasuma ta'ee egaa Geediyoon kana ifa godhee jira amanee jira.
deeggartoota qabu. Deeggartoota isaanii sanaa qabatanii akka marii biyyoolessaatti hirmaataniif jedhee jira. Marii biyyoolessaa sanitti hirmaatanii marii biyyoolessaa sana keessatti gumaachan gaariidha jedhee jira. Kanaaf ammatti marii biyyoolessaa keessatti hin hirmaannuun murtii irra hin gaafne. Ofikoon kana dura ifa akka godhetti hidhamtoonni siyaasaa yotoon hiikamin waan kana keessatti hin hirmaannu jedhee ture. Ammallee taanan ijjannoo tokko qabaachuu qaba Oromooni. Ammallee taanan Oromoon ijjannoo tokko Jawaar faas hundi faas ijjannoo tokko qabaachuu qabna. Ijjannoon keenya kuni marii kanatti hin hirmaannu jechuu miti. Marii kanatti hin hirmaannu. Marii kanatti hirmaachuun barbaachisaadha. Garuu marii kanatti kan hirmaannu immoo rakkoo bu'uuraa biyyattii hiikuuf waan ta'eef irra daddarbaa irra diddibaan kuni hin barbaachisu. Irra daddarbaan kuni hin barbaachisu. Dhugaadhaan araara yoo barbaanna yoo ta'e warri mana hidhaatti hafan hiikamuu qabu. Tokko hiikanii tokkoon hin hirmaatta jedhanii tokkoon hin hirmaattu jechuun hin danda'amu. Warra achitti hafe kunis dhaaba siyaasaa warra hooggananidha. Dhaaba siyaasaa hooggananitti deeggartoota hedduu qabu. Deeggartoota isaanii kana yoo warri hiikame kunis deeggartoota qabu. Deeggartoota isaaniitiif jecha hiikamanii warri mana hidhaatti hafanis deeggartoota qabu. Sanaaf deeggartoota isaaniitiif jecha hiikuun barbaachisaadha. Isaan hiikuu qofa miti. Isaan hiikuu qofa otoo hin ta'in warri bosona jirus keessatti hin hirmaatan taanaan hiika tokko hin qabu wanti kun. Kanaaf fala dha'uudhaaf yeroo dhumaatiif fala dha'uudhaaf yeroo dhumaatiif waan hunda mijeessuudhaaf wanti kun warri bosona jirus paarlaamaan taa'ee galmee shororkeessummaa sanarraa haqee achiin booda isaan wajjiniinis mariin eegalamuu qaba. Mariin eegalamee marii sana keessatti waliigalteen godhamee bakka qaamni sadaffaan jirutti isa lafa keessa lafa jala sossoban otoo hin ta'in qaamni sadaffaan bakka keessatti iyyuu jarri lamaan yookiin immoo warri sagalee walii mallatteessan suni bakka tokkotti jedhamee eegama. Gara tokkoon Keeniyaatti Naayiroobitti mariin jalqabee jira kan jedhamu oduun hin qulqullaa'in tokko jira. Warra Tigraay keessattuu Naayiroobii keessatti kan dubbisaa jiran jedhamaa jira. Kanaafiyyuu iddoon marii Naayiroobii ta'uu danda'a. Bakka fe'aa ta'u biyya alaatti kan ta'uu danda'u. Biyya alaatti mariin gaafa gaggeeffamu most likely Naayiroobitti ta'uu danda'a. Naayiroobitti hooggantoonni siyaasaa yookiin hooggantoonni waraanaa bosona jiraniis eegumsi godhamee fi garasitti deemanii warri Tigraayis garasitti deemanii achiin booda marii sana biltsiginnaanis nama ofii bakka buusatee qaamni kana akka hojjetu jedhamee qaamni bakka bu'e Obasanjoodha. Obasanjoon qaama sadaffaadha. Qaama sadaffaa jechuun gamtaan Afrikaas kana keessa jira. Ameerikaanis karaa nama amma haaraa muudame kana hin hordofti wanticha. Kanaaf qaamni kun bakka argametti marii gahaan godhamee achiin booda marii gahaa saniin booda waliigaltee irra gaamu saniini rakkoo kun yoo furamee jedhee achiin booda kan marii biyyoolessaa sana keessatti hirmaachuun barbaachisu. Gaafa sanis marii biyyoolessaa keessatti gaafa hirmaatamu maaltu godhamuu akka qabu kana dura kan kaasnedha. Gadi fageenyaan keessattuu torban kan irratti mari'annedha. Akkasitti deemuun barbaachisaa fakkaata. Hundumaaf iyyuu egaa gama kanaan kanatu jira. Gama biraatiin Abiyyi Biraanuu Juullatii fi Fiild Marshaalii kennee jira. Asxaan jijjiirameera. Egaa kuni har'aa kan inni ta'ee har'aa kan asxaa biyyattii kanas kan kennuu jalqabee kan nama ajaa'ibu yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan seenaa biyyattii sana keessatti asxaanii kan dhiifama yeroo jalqabaatiif
yeroo jalqabaatiif kan fiild marshaaliin kenname. Fiild marshaalii waan jedhamu biyyattii keessa hin jiru. Fiild marshaaliin kan biyyoota muraasa keessa jira waan fiild marshaalii jedhamu kuni. Kanaaf fiild marshaalii jechuun walumaa galatti waan ta'ee hin beeknedha. Biyya addunyaa keessaa biyya 26 kan fiild marshaalii qabu yookiin immoo waanuma fiild marshaal jedhamu kana kan qabanii biyyoonni qabanii. Kanaafi fiild marshaal waan jedhamu kuni waan konseptii haaraadha. Fiild marshaaliin immoo kan kennamu nama cimaa nama waan ajaa'ibaa fudhateedha. Ameerikaa keessa namni fiild marshaal jedhamee nama yooma guddate nama 5 nama 6 hin caalu keessattuu egaa Filipiinii kan fiild marshaalii fudhatee fi baay'ee kan jaalatamu Jeneraal Arturii amma egaa asxaan Abiyyi jijjiiruudhaaf deemu isa kana asxaa kana jijjiire jira. Asxaan kuni akka Abiyyi jedhutti kan amma jiru seenaa hin qabu, seenas hin qabu, waan hedduu ofirraa hin qabu, eenyummaa siin argisiisu, mallattoo Itoophiyaa hin argisiisuudha. Kanaaf yeruma hundaa jijjiiruurraa yeroo tokko waliigalteen godhamee waan darbe sana yaadachuun barbaachisaadha jedha. Egaa naa ilaala Abiyyis maal godhu jijjiiramuu hin qabu jedheet Abiyyis waanuma sanatti jijjiira deebi'ee jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanarraa kan argitanii gara tokkoonii gaachana qaba. Keessummoo leenca qaba. Gaachanni kun yoo laaltanii jettanii itti marfamee akka geengoo fakkaatu kun bifa gaachanaatiin keessis kan gaachana fakkaata. Kana jechuun egaa kanarraa wanti inni irraa dhufe bara Haayila Sillaaseen gaafa loltoota isaa badhaasuu kan leenca kana of keessaa qaba. Leenca kan jidduu jiru suni leenca sana ofirraa qaba. Dargiin immoo leenca sana balleesseeti gaachana godhee. Kanaaf nuti immoo leencaa fi gaachana bakka tokkotti goonee jechuudha. Dargii fi Haayila Sillaasee walitti fidnee walitti paanchi goonee jechuudha. Haayila Sillaaseen ani mootii Yihudaati jedheet kan leenca Yihudaati jedhaa miti ofumaa isaatiin iyyuu. Ani leenca Yihudaati waan jedhuu fi leenca Yihudaa sana isatti deebi'aa jirra jechuudha amma walumaa galatti. Akka nugusni Abiyyis egaa xannoo ture amma haala kanaan leenca Yihudaati ofiin jechuudhaaf deemaa jira. Anis akkuma Haayila Sillaaseenis Oromoo ta'ee maqaadhaan Oromoo jechuu kooti. Yoo gara abbaatiin deemne jennee Haayila Sillaasee jechuun Tafarii Makonnin Guddisaati warra bichuuti warra Finfinnee keessaa yookiin warruma goobanaa keessaa yookiin gosa goobanaa warra bichuu keessaa tokkodha. Kanaaf innis Oromoodha nama ofiin jedhu abbaan Oromoo haadhaan Guraageedha. Abiyyi abbaan Oromoo haadhaan Amaara. Kanaaf Abiyyi kana akka rool moodeliitti waan fudhate fakkaata. Kanaaf Haayila Sillaaseenis ani leenca Yihudaati. Israa'eliin dhufee akkuma jedhee Abiyyis xannoo ture kan fudhachuun isaan oolu hundumaaf iyyuu aayidiyooloojii kana akka jirutti fudhateera. Gaachanni kan dargiitii isas walumaaf fudhateera. Egaa sababni isaa hundumtuu akka lafaa ka'ee jijjiiru kana ammaanicha akka hin jijjiiramne gochuuf jedha. Akka hin jijjiiramne yoo barbaade inni hin jijjiiruu ture. Akka hin jijjiiramne yoo godhe wanta jijjiirame sana deebisanii fiduurraa amma kan jiru kun hojiirraa akka oolu gochuu. Waliigalteen godhameera isa ammaa kanatti kanuma cimsuutu barbaachisaadha akka hin jijjiiramne gochuun. Abiyyiin booda kan dhufus kana hin jijjiiraa jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa waliigalteen waan hin jira. Hundumtuu jijjiiruu waan ta'eef. Abiyyis jijjiiramuu hin qabu jedhee garuu hin jijjiira. Kanaadha. Egaa gama biraatiin fiild marshaalichaatti deebinaa. Fiild marshaalicha kan argate Biraanuu Juullaati. Biraanuu Juullaa yeroo jalqabaaf seenaa biyyattii keessatti kan ta'e hin beekne fiild marshaal jedhameera.
Afrikaa keessa fiild maarshaal kan jedhaman biyyoota 3-4 caalan jiranii kan kana qabanii sanaan alaa wanti kun biyyoota garaagaraa biyyoota muraasa hin jira. Garuu biyyoonni hundumtuyyuu kan irratti walii galanii namni fiild maarshaalii ta'uu nama hojii ajaa'ibaa yookiin waraana irratti dandeettii ajaa'ibaa argisiisedha. Biraanuu Juullaa dandeettii ajaa'ibaa argisiise jennee hin yaadnu. Biraanuu Juullaa gaafa Tigraay keessatti waraanni gaggeeffamu egaa inni itamaajorii ta'ee otoo jiru badii guddaadha kan ka'e. Badii guddaan ka'e namni kuni nama himatamuudhaaf deemudha. Mana murtii addunyaa nama dhaabachuudha deemu. Akkasuma ta'ee badiin sun hundi ga'ee loltuun biyyattii barbadaa'ee biyyattiin loltuun qabdu garuu jeneraala qabdi. Maal jechuu akka ta'e kun hin galu. Warri sirriitti yoo hin dubbanne ta'e dhugaadhaan walitti himuu barbaachisaadha. Biyyattiin loltuu hin qabdu amma loltuun harkaa kufee barbadaa'ee jira. Keessattuyyuu warri miidil jedhamanii loltuun kun akkasuma labbiin leenji'ee kan bahu jira. Loltuun keessattuyyuu koloneelaa gahaa hin qabdu. Warra ajajaa dhibbaa kana hin qabdu. Maalii warra miidil jedhaman kana hedduu isaanii harka barbadaa'anii harkaa dhumanii jiru. Kanaaf biyyattiin meeshaa waraanaa gurguddaas hin qabdu. Taankiin biyyattiin qabdu hedduun barbadaa'ee jira. Madfiin biyyattiin qabdu hedduun barbadaa'ee jira. Bakka kuni hundi barbadaa'ee jirutti Abiyyi loltuun biyyattiin akka biyyaatti loltuu biyyaa jedhamu raayyaa ittisa biyyaa jedhamu ijaaruudhaaf xinnaate waggaa tokkotu isa fudhata bakka jedhanitti fiild marshaalii gochuun isaa waan nama ajaa'ibudha. Namoonni tokko namoonni keessa beekanii fiild marshaal jedhee Biraanuu gammachiisee achiin booda Biraanuu miidhuu danda'uu danda'a. Kanaafi of eeggannoon barbaachisaadha. Biraanuu fi Abiyyi yeroo baay'ee nama gammachiisee jennaan yookiin immoo namatti michee waan maal jedhee jennaan wanti karaa biraatiin yaadu jiraachuu mala jedhanii jiru. Sanaan ala egaa kan jeneraala guutuu ta'anii kan dura jeneraala guutuun bara wayyaanee tokko qofa. Inniyyuu yeroo jalqabaatiif namni tokko ta'e Saamoraa qofa jeneraala guutuu kan ta'e haga ammaa jeneraala guutuu kan ta'e ture Biraanuu Juullatii amma inni fiild marshaalii ta'e. Achi kan jeneraala ta'ee jeneraala guutuu kan ta'e Ababaw Taaddasaa beekatiif maqaa kana dura kaa'anii Amaara waan ta'eef sanaan ala Baacaa Dabaleeti Sattaanee Hassan Ibraahimii Sattaanee Geetaachoo Guddinaati isaan kunii